السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمارك هوني كبجمتو تدعوتو آشا عندك كديرتو أكم جرتان نجا جرا الحمد لله رب العالمين. دعوتو تكينا أكم أرجتان كان فيديو هاروان ديوني رفني جرا تماري من بروسا جيس رفرتو ده جرا من بروسا إيرجو رجعتو دعوتو تكينا Rayyaan fi yeroo jalqabaati Firdawsa Afumaa midhaaf garuu isaan durallee barataa turan jechuudha. Daawwatta kennaa hedduudha sana jedhee jira. Maaliif Rayyaanis mana barumsaa seenuu ga'ee kunoo odoo ija keessanii ilaaltanuu asuma asirratti beeytanuu dhalatee guddatee amma garuu gara mana barumsaa seenee jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin waggaa afuraffaa isaa ga'ee jira. Akkuma argitan kana viidiyoo kana kan waraabii halkanii jechuudha. Daawwatta kennaa kuukisii hojjechaa jira. Sababni isaallee Rayyaan mana barumsaa yeroo jalqabaatiif seenaa jira. Wanta adda addaatiin sobee akka inni mana barumsaa baratuuf jechuudha. Daawwattoota kennaa maamii Firdawsa rakkoo hin qabanii waanuma kamuu ni nyaatanii. Inni garuu nyaata manattuyyuu giddiidhaan sossobni nyaachisna waan ta'eef nyaata inni barbaadu jechuudhaaf ganama ka'ee nan dhaqqabsiisu sa'aatiin jechaadhaafin asitti akkuma argitan kana kuukisii hojjedheefii jira jechuudha. Daawwatta kennaa kuukisii bichaa miti viidiyoo biraa waan waraabisee kan waraabintu jira. Sawweeti falaafil afaan kennan maal akka jedhamu hin beeku falaafil hojjedheefii jira. Inni ni jaalata waan ta'eef asitti mootiyyuu misaaqa isaanii dhiqee qopheessee bulchuufii qaba jechuudha. Akka goggogee bulu haarawaa kun akkuma argitan kana kaartoon irraa kasaara jechuudha duuba isaatirraan. Misaaqa isaanii ka bishaanitti qabatanii deeman dhiqee qopheessee bulchaa fi akkuma argitan kana kallattiiwwan gara dhiqootti seenee jira jechuudha. Daawwatta kennaa asirratti keessaniin jechuu barbaadu namoonni biyya Arabaa ta'ettanii biyya namaa ta'ettanii ijoolleen teessan biyya keessa jiraattee haala kanaan achi ta'ettanii isin misaaqa namaa qopheessitan misaaqa namaa dhiitan tamaarii ijoollee namaa geggeessitan shaalla galtanii rabbiin nama teessaniif hojjettan nama teessan geggeessitan isin haa taasisuu isiniin jedha. Hedduun dhagamaa ture keejii tokkoffaan jaalatanii jechuudha. Firdawsa osoo hin taane maamillee yeroo biyya Arabaa jiru isaan biyya baadiyyaa jiran waan ta'eef waggaa afuritti maamilli seenuu hin dandeenye jechuudha. Gisee waggaa shanii seenee keejii waggaa tokko barachuun jaalatanii hedduun dhagahame jechuudha. Daawwatta kennaa kana jecha Rayyaan xiqqoosi ji'oota muraasa osoo isaafuu seensee jechuudha. Maaliif inni keejii tokko lama sadii jedhee lakkaa'ee akka fixu barbaada. Keejii fixan immoo eebbifamutu jira. Carraan sun maamillee hin arganne waan ta'eef Rayyaan jala dabruu hin qabu ani sababa biyya alaa jiruuf jala dabre jechuudha. Daawwatta kennaa kana jecha Rayyaan dhaqqabachiisuudhaaf Rayyaan mana barumsaa seenuu dhanaaf waan guddaadha. Maaliif jettanii yeroo ammaa kanaan dalagaa wajjin hojii mana keessaa wajjin hedduu biizii ta'a. Kana jecha inni mana barumsaa walii gala jechuun dhanaaf hiriftii guddaadha. Sanbichaa miti isaaf immoo barumsaa. Kana jecha daawwatta kennaa halkanii haala kanaan yeroo jalqabaatiif erga torbaan achaanu keessa banamee barumsi garuu immoo ni deeman malee ijoolleen barumsi barataa hin jiran jechuudha. Akkanumatti deemurra jedhee ani har'arra wiixata har'aatirraa eegalee alhamdulillah kun haala kanaan meeshaa kiyyaallee dhiqee qulqulleessee haala kanaan iddoo meeshaatti dhiqee qulqulleessaa jechuudha. Kushiinaan qulqullaa'uu bulee ganamallee gizee ka'uu dasnama jira waan ta'eef hojiin nama dabbaruu jechuudha. Daawwatta kennaa kana keessa immoo bishaaniif mabiraatiin halkan maashaallah tabaarakallaa. Bishaan kun harka gaariitiin bu'u guyyaa osoo ta'e iddoo kanatti garuu halkan maashaallah akka gaariitti bu'a. Haala kanaan qulqulleessinee bullee amma inni kun ganaa eega waan hunda jedhe xumuree waraabuudhaaf natti mijoofne waan ta'eef misaaqatti yeroo nyaata isaanii naqu isinii fanni jedhe jechuudha. Isinii waraabe jechuudha. Akkuma argitan kana kuukisii eeda hojjedhellee kunoo misaaqatti xiqqatti godheefii jira. Misaaqa guddaatti immoo maamii fi Firdawsadha. Biddeena itti godheefi misaaqa itti aanutti mootiyyuu mokoroonii jechuudha. Haala kanaan wantuma jiru har'a mudannoo qaba jechuudha. Yeroo jalqabaatiif mana barumsaa ijoollee erga yeroo jalqabaatiif gisee ani kushiinaa dhufee gaazii banuu gaaziin dhumeera. Maal gochuu qaba mokoroonii hojjechuu qaba. Isaayyuu istoof irratti waan biraa hojjechuu hin dandeenye kana jecha asitti waxii godheefi asitti immoo mokoroonii achitti immoo kuukisii galgala hojjedheen jira waan ta'eef akkasitti ofirraa geggeessaa jira jechuudha. Daawwatta kennaa biddeena maamii Firdawsan hedduu jaalatan waan ta'eef misarratti yookaan qadarratti laazim nyaachuu barbaadanii isa kana mootiyyuu ani maaksasii kuukisii immoo yeroo isaan barbaachise akka nyaataniif haala kanaan tamaarii nama sadii mana barumsaa geggeessuun hedduu ulfaataadha. Inshaallah akka rabbi na gargaaru baay'inaaf godha waxiitti godhee biddeena gubbarraan kaa'eefii jira yoo fataafatamiin jaalatan waan ta'eef kunoo Rayyaaniif falaafilii isin agarsiifnu isin jedhe sanillee itti godheefii jira. Asitti mootiyyuu isa bishaanitti qabatanii ka deemanidha jechuudha. Haala kanaan bishaan isaanii nyaata isaanii
qopheessee fi jira. Amma hunda isaa walirratti qaqqadaadee geeggeessaa jechuudha. Inni kun immoo bakka maankaa kaatan qabaa qadaada isaati kunniin. Inni beeytanii ani biyya namaa keessatti illee tamaarii yeroo ammaa kana mana barumsaa kan hin deemne hin jiru. Haa ta'u jechaaf isin agarsiisa yeroo jalqabaa waan ta'eef. Kana fakkaata inshallah yoo natti mijaa'ee guyyaa guyyaan maal akka hojjedhe isaan geeggeessuu biloogii halkan ta'ee guyyaa wanta qopheessu isiniif waraabaa garuu viidiyoo waraabaa hojii hojjechuun xiqqoon ulfaata sababa kanaan malee guyyaa irraa waraabnee gadi isinii dhiifne nuufillee faayidaadha isiniifillee bohaartiidha maaliif gaafa galleellee biyya keenya keessatti haala kanaan ijoollee keenya gara mana barumsaa erganna jedhee ani viidiyoo akkana kana hedduu daawwadha yeroo biyya namaa yeroo maaliif fedhii keessa kiyya jiru waan ta'eef jechuudha. Kana fakkaata isin jedha wanta keenya amma kallattii maaliin kunoo achi iddoo irra kaayee kana sirriitti qulqulleesseera lafarraa fuutee walitti qadaaddaa kan jenne booda haala kanaan kunoo walirra qaqqadaannee gubbarraan immoo ammas qadaada kana qaba qadaada kanarraa maankaa qaba maankaa gisee irra godhummoo isin agarsiifne jidduun dhaabee jira kaameraa dhaabee walitti deebisa malee viidiyoo muuluu yoo waraabne hedduu ulfaata. Kana fakkaata daawwattoota keenya asitti isaan immoo Kadiir wajjin uffata yaaranii Kadiir ka'ee yeroo jalqabaatti kun raayyuu yuunifoormii uffatee gara mana barumsaa deemuu fi innillee gammachuudhaan haala kanaan rayyaan uffata diraafii jira. Maamee Firdoosan immoo ofii isaanii fuunni uffatanii beekan waan ta'eef Firdoosan akka boorsaa isii uffattee deemtu mana barumsaa immoo haarawaa seenan bara kana manni barumsaa duraan keessa jiran hedduu barumsa barsiisuu irratti xiqqoo dadhabinatu jira waan ta'eef mana barumsa haarawaa seensitee jirra yuunifoormiin addisiidha boorsaan addisiidha kana jecha Firdoosan hedduu gammadde ilaalame asisiitee lallaalataa jirti hijaaba dirqama adii diratu qabanii mana barumsa amma galteetti jechuudha kana jecha dureessii jedheera gadiillee kun haala kanaan rayyuu qopheessaa rayyuu fi yeroo jalqabaatiin deema jechuun ariitiin akka gaariidha gammachuun akka gaariidha inshaallah baratee bakka guddaa akka ga'u du'aa godhaaf isiniin jedha. Akkuma argitan kana wallahi gammachuu addaati jechuudha daawwattoota keenya namni jireenya ofii kana keessatti wanta taa'atu inni guddaan ilma ofiitii fi waan biraa osoo hin taane ilma ofii guddifachuudhaaf ilma ofii bakka gaariidhaan ga'uudhaaf uf caalaa jechuudha ilma ofiitii fi namni qacannaqamu ka biyyaa bahu ka maal ta'u. Kanaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin ka irraan nu ga'ee gara fuuldurallee isatu beeka du'aa nu godhaa du'aa keessaniin duraayyuu du'aa keessaniif gargaarsa rabbiitiin har'a geenne jechuudha akkuma kan jibbu. Parsantii dhibba keessaa parsantii xiqqoon jiru warri nu jaalattan parsantii dhibba keessaa 99 jedhee yaada dhugaa dubbachuudhaaf gara keessatiin dhuftanii warri jaallanuuf qabdan nu ibsitan ijoolleen nu gaafattan yoo miidiyaa irraa badimaa baddeettanii na gaafattan hedduu isin galateeffadha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kanaaf firrii haga waliin gaafanne takka dirasii isin naaf yaaddanii yoo na gaafattan wallaahi gammachuu guddatuyyuu natti dhaga'ama. Hedduu isin galateeffanna isiniin jedha daawwattoota kennaa kun haala kanaaf Firdoosan kaameraa fuuldura deemaa jirtu. Rayyaan Firdoosan maamiin baay'ee kaameraadhaaf boota hin qabu. Rayyaan Firdoosan garuu ni jaalatan jechuudha. Daawwattoota keenya haala kanaa wajji deemna akkas taana maal jechaa turanii sagalee isaanii xiqqoo caacataa qaba waan ta'eef irraa balleessee jechaa isiniin jechaa jiran akkuma argitan kana viidiyoon kiyya karraa kana fakkaataa kun waa hunda xumuranii boorsaa isaanii baatanii bajaajiin dhufeefii jira waan ta'eef bajaajiidhaan deemanii haga silaa makiinaan qabnu du'aa nu godha akka makiinaa bitannu inshaallah kunoo gara alaatitti geegissee jira. Anillee amma kallattiiwwan gara mana keessa deebi'eera. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Baay baay.